Ascoltu malevotto, vale robe indema, vale robe indema, vale robe indema, ottu bareda yadama, vale robe indema, vale robe indema, vale robe indema, ottu bareda yadama. Ashama harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota kan koo hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi kan koo isin haa ga'u bakkuma jirtanitti. Kuni yaa'utubii gadaati. Warroonni yaa'utubii kanaatti haaraa dhuftan harka fuune aanaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jedheera. Egaa dhaggeeffattoota kan koo har'as appilikeeshina haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Appilikeeshinni kunillee yeroo baay'ee itti fayyadamtan isa fayyada jedhee tayyaadha. Appilikeeshinni kun bara 2020 bara kana keessadha kan gadhiifame jechaadha. Appilikeeshina kana haala gaariidhaan itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Appilikeeshinni kun faayidaalee adda addaa qaba. Fakkeenyaaf intarneetiitti yeroo fayyadamnu waayifii fi daataan keenya dadhabaa yoo ta'e jechaadha. Baay'ee dadhabaa yoo ta'e saffisa isaa nuuf dabala jechaadha. Appilikeeshinni kun saffisa isaallee nuuf dabala jechaadha. Akkanumallee karaa biraatiin jechaadha. Data keenya illee save nu godha jechaadha. Data keenya save nu godha. Yeroo mobayila internet itti fayyadamtu mobayila kan keenyatti internet irratti yeroo fayyadamu yeroo baay'ee beeksisa adda addaatu akkanumaan nu seena jechaadha. Internet irraa kan nutti ergamu akkanumaan seena beeksisa sanillee nurraa dhufka jechaadha. Akkanumallee appilikeeshinoota kanallee nuuf dhiqa wayin damo maal kiliin isa jennu san nuuf dhiqa jechaadha. Appilikeeshina baay'een isin fayyadu jedhee tayyaadha. Appilikeeshina kana qabadhee kan isin dhiyaadhe. Appilikeeshina kana eessaa argattanii akkamitti itti fayyadamtan isa jedhuuf deebiin argattu jedhee tayyaadhaam. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in dura warroonni gadaa tuubiitiif haarawaa taatan subscribe, like, share gochuuf hin dagatinaadha jedha. Amma gara barumsa keenyaatti. Egaa appilikeeshinni sun kana fakkaata. Akkuma argitan kana buufiin web browser ka jedhudha. Kana eessa arganna? Play Store keessan keessa seentanii Play Store keessa yoo seentan maal jettanii barreessitanii buufiin web ka jedhu kana isa kana buufattan jechaadha. Appilikeeshinni kun haaraa kan dhufedha bara 2020 kan dhufedha. Fakkeenyaaf haala kanaan jira jechaadha. Appilikeeshinni kana akkanatti buufiin web browser isa jedhu kanaadha install gootan jechaadha. Fakkeenyaaf an buufadhee waan qabuuf rakkoon qabu jechaadha. Haala kanaan buufattanii warroonni buufachuu barbaaddan way browser akkana keessallee seen description box kan koo jala seenuu dandeessanii yeroo kana video kana gadhiisa irratti jalatti jechaadha. Barreeffamatti jira. Barreeffama san jalatti argatan jedhee yaada. Amma gara barnootatti itti haseenuuti. Appilikeeshina kana haala kanaan baddanii haala kanaan bantan jechaadha. Happilee bataam isin asirratti save jedha. Save ka jedhu asirratti vaayirasii adda addaa irraa save nu godha jechaadha. Mobaayilli kan keenyallee save nu godha jechaadha. Jalqaba irratti argitan yeroo bantan next jettanii data saving data keenyallee nuuf qusata jechaadha. Nuuf qusata data keenyallee sirriitti nuuf qusata appilikeeshinni kun jechaadha. Akkanumallee fast internetiin isaallee akkuma duratti isin jedhe wifi dhaan illee data illee yeroo fayyadamtan appilikeeshin internetiin isaa saffisa ni dabala jechaadha. Akkanumallee wantoota adda addaatiin fayyada jechaadha. Keessa isaatitti Googlein jira, Facebookin jira, Twitterin jira, YouTubein, Instagram wanta adda addaatu jira jechaadha. Isin akka feetanitti laaluu ni dandeessan jechaadha. Saffisa isaallee data saving isaallee akkanatti haala kanaan jechaadha. Nuufannedha. Hojjechuu jalqabe jechaadha. Haala kanaan asirratti amma 0 jedha garuu isiniif barreessa isiniif jechaadha. An amma waan cufeef jechaadha. Isiniif barreessa sirriitti laaltanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Haala kanaan sirriitti itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Akkanumallee wantoota buufattan yoo jiraatte as keessatti asitti wanta buufattan daawunlood gootan asitti keessa isiniif kaya keessa seentanii laaluu dandeessan jechaadha. Wantoota kanneen akka jiruun laaluu dandeessan. Fakkeenyaaf akka saffisa isaa ilaaluudhaaf mee asitti waa barreessinu. Mee isa kana sarjaa goonuti. Haala kanaan opeeraalee haala kana appilikeeshina fidan isinii fida jechaadha. Appilikeeshina fidan irratti isinii fida jechaadha. Fakkeenyaaf waa tokko haa barreessinu sirna gadaa jennee haa barreessinuti sarjaa goonu akka saffisa isaa loludha. Akkana gargalcha jechaadha. Akka ajaa'ibaa ta'een namaa gargalchaadha. Waan feetan irratti kun haala saffisa baay'ee isinii dabala. Haala kanaan jechaadha. Appilikeeshina kana itti fayyadamaadha isinii jechuu barbaada. Warroonni
buufachuu barbaadan description box kan koo jala isiniif kaayaa kan har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kana dhumarratti application YouTube kanaaf dhumarratti YouTube gadaatiif warroonni haarawaa taatan akkanumallee subscribe like share gochuun dagatenaadha kan har'aaf qabadhe kana fakkaata.